Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalooteek barnoota sirriitti barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barnoota kana egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo kana yeggoo ilaaltan YouTube ko subscribe akkasumas yeroo xiqqoo isinitti fudhatti like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaatii bira darbaan isiniin jedha. Egaa barnoonni keenya har'aa akkamittiin iimeelii yookaan Gmail akkaawuntii moobaayilii namaa irratti gaafa fayyadamnu akkamittiin iimeelii keenya remove goonee baana moobaayilii sanarraa yookaan moobaayilii keenyarra iimeeliin garaagaraa jiraachuuti malu. Iimeelota kana akkamittiin remove gochuu dandeenya moobaayiliirraa isa jedhu waliin ilaallaa. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti daawwadhaan afeerraa kooti. Egaa karaa lamaan isinitti argisiisa. Karaan inni tokko moobaayilii keessanirraa iddoo seetingii jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Sana booda gara gajjallaa seetingii keessan jalaa akkaawuntis iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo achirra tuqxan iimeelota moobaayilii keessanirra jiru yookaan moobaayilii sanarra jiru hundasaa isiniif fidaa jechuudha. Isinis sanuma bu'uura godhachuudhaan iimeelii achirra jiru sana kan keessaa bahuu barbaadan yookaan kan remove gochuu barbaadan irra tuquudhaan keessaa baatu jechuudha. Fakkeenyaaf an iimeelii Debaloo Abbebeetu jedhu kanaan remove godhaa na hordofaa hanga dhumaatti achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Yeroo kana optionii remove jedhu kunoo naaf fidee jira. Remove akkaawuntii kan jedhu kanarran tuqaa jechuudha ala tokko. Gajjallaatti filannoo lama fida. Kaansilii gootamoo akkaawuntii kana remove goota jedha. Anis maalin jedhaa remove hin godhaan jedhaan remove godheen jira jechuudha. Amma Debaloo Abbebeetu kan jedhu as keessa hin jiru jechuudha. Filannoo inni lammataan moobaayilii keenya irra deemuun appilikeeshinii Gmail jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna jechuudha. Sana booda sarara harka bitaa irra keessa harka bitaa sararri sadii ol bira jirtu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Innis akkasittiin nuuf fida. Nus gara gajjallaa iddoo gara gadii kanarra seetingis kan jedhu jira jechuudha. Seetingis kan jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna ammas. Yeroo kana ammas akkuma isa silaa iimeelota moobaayilii keenyarra jiran hundumaa nutti agarsiisaa jechuudha. Diriirsee nuuf ka'aa jechuudha. Nus achi keessaa iimeelii isa kam balleessuu akka barbaannu yookaan remove gochuu akka barbaannu egaa adda baafannee booda iddoo sarara harka mirgaa tuqaa sadii jirtu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Innis filannoo lama nuuf fida. Tokko manage accounts, lammata immoo help and feedback kan jedhudha jechuudha. Nus eessarra tuqnaa manage account kan jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo akkas goonu ammas iimeelota moobaayilii keenyarra jiran hundumasaa nuuf fidaa jechuudha. Nuti egaa iimeelii achi keessaa remove gochuu barbaanne filanneetu remove goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf Dabaloo Abbabaa 2024@gmail.com kan jedhu kanan remove godhaa jechuudha. Amma immoo asirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Ammas akkuma isa silaa filannoo remove account jettu qofa naaf fidee jira jechuudha. Achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Asitti filannoo lama naaf kennee jira ammas cancel and remove account. Akkuma isa silaa remove account jechuudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana iimeelii isa kanas irraa remove naaf godhee jira jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan iimeelii keessan remove gaafa gootan paaswordii iimeelii keessanii immoo irraanfachuu hin qabdan. Yoo simiin sun sin harka jiraate simiin ittiin iimeelii sana bantan jiraate verification code isin ergaa sanaan deebitanii seentu yooma irraanfattaniyyuu jechuudha. Lakkoobsi moobaayiliin ittiin iimeelii banatan sun hanga isin harka hin jirretti paaswordii keessan dagachuu hin qabdaniin isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. YouTube koo daqiiqaa xiqqoo isin fudhatti seenuudhaan Dabalooteek kan jedhuu fi akkasumas Dabaloo Miidiyaa kan jedhu subscribe gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Yeroo gaarii jabaadha. Bye bye. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalooteek barnoota sirriitti barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barnoota kana egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo kana yegguu ilaaltan YouTube ko subscribe akkasumas yeroo xiqqoo isinitti fudhatti like,
share comment gochuudhaan na jajjabeessaatii bira darbaan isiniin jedha. Egaa barnoonni keenya har'aa akkamittiin iimeelii yookaan gmail akkaawuntii moobaayilii namaa irratti gaafa fayyadamnu akkamittiin iimeelii keenya remove goonee baana moobaayilii sanarraa yookaan moobaayilii keenyarra iimeeliin garaagaraa jiraachuuti malu. Iimeelota kana akkamittiin remove gochuu dandeenya moobaayilii irraa isa jedhu waliin ilaallaa. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti daawwadhaan afeerraa kooti. Egaa karaa lamaan isinitti argisiisa. Karaan inni tokko moobaayilii keessanirraa iddoo seetingii jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Sana booda gara gajjallaa seetingii keessan jalaa akkaawuntis iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo achirra tuqxan iimeelota moobaayilii keessanirra jiru yookaan moobaayilii sanarra jiru hundasaa isiniif fidaa jechuudha. Isinis sanuma bu'uura godhachuudhaan iimeelii achirra jiru sana kan keessaa bahuu barbaaddan yookaan kan remove gochuu barbaaddan irra tuquudhaan keessaa baatu jechuudha. Fakkeenyaaf an iimeelii debaloo abbeetu jedhu kanaan remove godhaa na hordofaa hanga dhumaatti achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Yeroo kana optionii remove jedhu kunoo naaf fidee jira. Remove akkaawuntii kan jedhu kanarran tuqaa jechuudha ala tokko. Gajjallaatti filannoo lama fidaa. Kaansilii goota moo akkaawuntii kana remove goota jedha. Anis maalin jedhaa remove hin godhaan jedhaan remove godheen jira jechuudha. Amma dabaloo abbabeetuutii kan jedhu as keessa hin jiru jechuudha. Filannoo inni lammataan moobaayilii keenya irra deemuun appilikeeshinii Gmail jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna jechuudha. Sana booda sarara harka bitaa irra keessa harka bitaa sararri 3 ol bira jirtu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Innis akkasittiin nuuf fidaa. Nus gara gajjallaa iddoo gara gadii kanarra seetingis kan jedhu jira jechuudha. Seetingis kan jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna ammas. Yeroo kana ammas akkuma isa silaa iimeelota moobaayilii keenyarra jiran hundumaa nutti agarsiisaa jechuudha. Diriirsee nuuf ka'aa jechuudha. Nus achi keessaa iimeelii isa kam balleessuu akka barbaannu yookaan remove gochuu akka barbaannu egaa adda baafannee booda iddoo sarara harka mirgaa tuqaa 3 jirtu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Innis filannoo lama nuuf fida. Tokko manage accounts, lammata immoo help and feedback kan jedhudha jechuudha. Nus eessarra tuqnaa manage account kan jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo akkas goonu ammas iimeelota moobaayilii keenyarra jiran hundumasaa nuuf fidaa jechuudha. Nuti egaa iimeelii achi keessaa remove gochuu barbaanne filanneetu remove goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf dabaloo abbabaa 2024@gmail.com kan jedhu kanan remove godhaa jechuudha. Amma immoo asirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Ammas akkuma isa silaa filannoo remove account jettu qofa naa fidee jira jechuudha. Achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Asitti filannoo lama naaf kennee jira ammas. Cancel and remove account. Akkuma isa silaa remove account jechuudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana iimeelii isa kanas irraa remove naaf godhee jira jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan iimeelii keessaa remove gaafa gootan paaswordii iimeelii keessanii immoo irraanfachuu hin qabdan. Yoo simiin sun isin harka jiraate simiin ittiin iimeelii sana bantan jiraate verification code isin ergaa sanaan deebitanii seentu yooma irraanfattaniyyuu jechuudha. Lakkoobsi moobaayiliin ittiin iimeelii banatan sun hanga isin harka hin jirretti paaswordii keessan dagachuu hin qabdaniin isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka barattan abdii guddaan qabaa. yuutuubii koo daqiiqaa xiqqoo isin fudhatti seenuudhaan dabaloo ta'e kan jedhuu fi akkasumas dabaloo miidiyaa kan jedhu sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Yeroo gaarii jabaadha. Baay baay.